Ashama akkam jirtu. Hello, how are you? This is the 8th Basic Afaan Oromoo lesson by Gumi Kakuu. You can find accompanying materials in the description below. Today's lesson is about names of places. Maqaa bakkeewwanii. Maqaa means name. Bakkeewwanii means places. Maqaa bakkeewwanii means names of places. Let's start by looking at recreational places. Bakkeewwan bashannanaa. Bashannanaa means recreational. Mana nyaataa, restaurant. Mana dhugaatii, bar. Mana ispoortii, gym. Stadiumii, stadium. Religious places. Bakkeewwan amantaa. Religious places. Waldaa Kiristaanaa, church. Masgida, mosque. Places where we get service. Bakkeewwan tajaajila itti argannu. Mana yaalaa, hospital. Buufata fayyaa, health center. Mana qorichaa, pharmacy. Mana barumsaa, school. Buufata poolisii, police station. Buufata ittisa abiddaa, fire station. Buufata konkolaataa, car station. Buufata boba'aa, gas station. Institutional places. Bakkeewwan dhaabotaa. Godhambaa, museum. Humna qilleensaa, air force. Warshaa, factory. Bakka qalmaa, abattoir. Masaraa mootummaa, palace. Mana amala sirreessaa, prison. Examples. Gara mana barumsaa deemaan jira. Gara mana barumsaa deemaan jira. I am going to school. Ani warshaa habaaboo keessaan hojjechaa jira. Ani warshaa habaaboo keessaan hojjechaa jira. I am working in flower factory. Abbaan koo mana qorichaa qaba. Abbaan koo mana qorichaa qaba. My father has a pharmacy. Public places. Addabaabayii, square. Paarkii, park. Iddoo awwaalchaa, tomb. Other places. Lafa qonnaa, farmland. Lafa margaa, forage. Dirree waraanaa, battlefield. Riqicha, bridge. Example. Riqichi Poorchugaal naannoo Oromiyaa aanaa Giraar Jaarsootti argama. Riqichi Poorchugaal naannoo Oromiyaa aanaa Giraar Jaarsootti argama. Portugal Bridge is found in Giraar Jaarsoo, Oromiyaa. Torban dhufuu paarkii gaarreen Baalee daawwanna. Torban dhufuu paarkii gaarreen Baalee daawwanna. We will visit Bale Mountains Park next week. Natural places. Bakkeewwan uumamaa. Bosona, forest. Gaara, mountain. Holqa, cave. Hora yookiin haroo, lake. Laga, river. Galaana,
see. Examples. Dilbata holqa Soof Umar daawwanna. Dilbata holqa Soof Umar daawwanna. We will visit Soof Umar cave on Sunday. Bishooftuun haroo torba qabdi. Bishooftuun haroo torba qabdi. Bishooftuu has 7 lakes. Bosona keessa deemuu nan jaalladha. Bosona keessa deemuu nan jaalladha. I love traveling through the forest. If you have any questions or suggestions, please do not hesitate to email us at kakuucollective@gmail.com. Subscribe to our channel for more lessons and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Telegram for updates on our activities. Thank you. Galatooma.